ظلمين بيا ربا وما تكين يرتي منيني داسو دربيا كيستي وانت كارا قامين بكم نيقرتي نمكما تمقورني ولتي هداتي نقمان ديرا في دبرتين ilmaan sabiyyootii daa'imni jirti akkitan magaraa jabaatan nurratti waan lolaan booji'an waraana keessatti fakkaata gochi raawwatamu jiratti azaabaadhaan lamaa jedhan duniyaa irratti taatee ummata keenya irratti waan takkaan ta'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillah قبابي يا رب ما لك فكاتو مكيف أجلو يوغري هماتو من دواتينا ننقم جباتو جبرتو تكين والفروقاتو دائما بالما عدد سكاتو guuramtee hidhamtee gubattee dhamaatu bishaaniif midhaan yoo gariin qabdu waan nyaattu haadhaa fi sabiyyee harma gogaa hootu lubbuun daa'imanii meeqaatamaa baatu zulmiin hangana ulfaatu nurraa fuudhi yaa ilaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi ittan deddeebi'aa namu haa dhaga'u ummatakumaa tamaa hidhaa keessa taa'u guuramee hidhamee waggaa guutuuf ka'u daa'imman gubattee meeqa lubbuun ba'uun warri mirga namaa nu kijibaa taa'u hin dhageenye nama maqaa jaraa dha'u nutti callisanii zulmii hangana ga'u warri biyya keessaa martuu ni dhaga'u osoo ilmaan jaraatii silaa akkanan ta'u silaa qaata furmaata kaa'u osoo dubbiin asin ga'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi nama dhiba dubbiin kun furmaata dhabuun namna yawaanallee kanaan hin adabu nama baay'ee du'ee beela'ee qabuun miidiyaan addunyaa dubbachuu dadhabuun yoo qalbiidhaan laallee akka dhugaa qabu ummata biyya ofiitti kabajaa qabu utuu taanee ormiilee nun azzabu zalbin hangana ga'u silaan hun dhaqqabu ummanni kun yaa rabbi si madeen qabu nuuf dhaqqabbi yaa ilaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi sababa ummanni keenya akkas kabajaa dhabeef wanni taane himuutti afaan nama qabee ummata wanni hedduun biyya yaase dhiibe biyyan baanu hidhee gubeenu adabe taatee kana addunyaan yoom dhaga'uu dhabe baqateellee nagaa argachuu dadhabe gaaf tokko dubbannaa yoo seenaan katabe sababa abbooma dhabeef hambi namatti nu lakkaa'in tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi goma dhibee biyyan baanu keessa nama keenya rakkootu baase biyya keessa bakkeetti baqannee najaa baanu eessa roorrifamne nama suukanneessa yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessa yoo namni hin dhageenye yaa rabbi hin dhageessa nu furi yaa allah yaa baay'eessa waan nu taane beeyta meessa nu keessa yaa rabbi harkumaa kee keessa furmaata nuuf ta'i tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi tika keetiin har'a geenye yaa rabbi alhamdulillaahi يا رب كيتن وانسي يا رب الحمد لله دكنا كيسان وباسي يا رب الحمد لله مسكين ما نراكاسي يا رب الحمد لله يا الله موتي شكاري قلتك يا إلهي ديكا كيتين الرقيني يا رب الحمد لله أما ججبانا ننقنا دبنا
malee rakkoo keenya har'an eegalamne. Abbootii irra dabree nutis dhandhamanne takka ummanni keenya gattaa'ee hin boqanne kun biyya koo jedhee.